oduu afeerraa aartii hawaasa Oromoo baraaf yeroo ammaan tana hawwiidhaaf fedhii aartii qaburraa kan ka'e hawaasa isaatiif roga sirbaatiin quuqaa fi yaada isaatiif sabaa kan baafachaa jiru aartiist Wallisaa Ibsaa Abdurrahmaan albama mata dureensaa Kuush Juu qabatee as ba'uudhaaf al duree mijeeffatee guyyaa eeggachaa jira sirboottan isaa keessaa muraasa an simalee bilaashiin ja'a. Simalee bilaashii yaa bareeda dhaloota biyyaa hangaarraatu obseedhe jaalala fageenyi nu beektaa walirraa yaada keetiis kan juu albama isaa keessatti ni argama. yaada feetiin jira kunoo hirriba dhaabee jaalala naqabe akkan ganama galgala dhaloota qubee ilmaan keessan dhaloonni qubee tokkummaan abbootii teenyaa nu dhibee namni hayyoo takkaan yoo bahe manaa tokkummaa dhabuun isaa salphinaa. ammas nabboonuun numan taane kan juus albama isaa keessaa qaama tokko. Nabboonuun numan taane tarraf jechuun maali addee kan nan jaalanne eeganaaf nabboonuun numan taane akki. Kanaafi kan birootis bash ittiin bohaaraan afeerraa keenya Wallisaa Ibsaan hedduu ittiin dadhabee walloo fi yedaloos ittiin darramee istiidiyoo Muniiriin dabaalamee isin bohaarsa. Hota yeroon tan harka wal qabannee aartii teenya ittiin guddifna. Ibsaa Abdurrahmaan istiidiyoo Muniiriin bashannana gaarii.